Baay'ee guddaa galatoomii maqaan kiyya Geetuu Gammachuun jedhama. Hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaati. Hojiiwwan misooma qonnaa akkasumas hojiiwwan misooma baadiyyaa keessatti mootummaa keenyan yeroo ammaa raawwatamaa jiru. Gama hundaan iyyuu jijjiiramoonni gurguddaan jijjiirama asitti dhufanii jiran bal'aadha jechuudha. Keessumaa dameewwan qonnaa gama hundaanuu karaa faayidaa fi fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu danda'uun hojiiwwan gurguddaan qonna keessattis misooma baadiyyaa keessattis jalqabnee hojjetamaa jiran bal'aadha. Utubaawwan gurguddaan arfan misooma baadiyyaa keessatti qabannee hojjechaa jiru. Waggoottan 5 darban kanattis jijjiirama asitti jijjiiramoonni guddaan naannoo kana keessatti akka inni dhufu taasiseeti kan jiru jechuudha. Utubaawwan arfan wabii midhaan nyaata mirkaneeffachuun oomishoota biyya alaatirraa galan bakka buusuun oomishoota biyya keessatti oomishnu immoo biyya keessatti fayyadamuu qofa osoo hin taane gara biyya alaatti baasuun arfaffaan carraawwan hojii dargaggeewwan yuunivarsiitii keessaa ba'an kolleejjota adda addaatii ba'an hunda isaanii karaa hirmaachisaa ta'een hammachuudhaaf galmoota gurguddaa arfan kana giddu galeessa godhatamee hojiin jalqabamee jiru hojiiwwan gurguddaa jalqabneeti jirra jechuudha. Galmoottan gurguddaa arfan qabannee jirru kanaan gaafa madaallu hojiiwwan qonnaan wal qabatanii jiran bal'aan isaanii jijjiiramaan duratti sababoota hojimaata adda addaatiin miidhaa gurguddaan kan irra geessu jira jechuudha. Silaa kan hawaasni keenya fayyadamuun irra jiraatu osoo hawaasni keenya fayyadamne kan hafantu jiru jechuudha. Maal isaan ija utubaawwan arfanii kanaan gaafa laallu maal isaan qonna keessatti uummanni keenya akka inni fayyadamne kan taasisu. Rakkoowwan gurguddaan hudhaawwan gurguddaan naannoo kanarratti jiru maal inni kan jedhu mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa dhimmoota kana addaan baasuudhaan qorachuudhaan maal irratti xiyyeeffanne maal jijjiirra kan jedhu beektotaan adda bahee hojiiwwan misooma baadiyyaa keessatti hojjan karaa beekumsa qabuun akka gaggeeffamuuf sochiin guddaan taasifamee ture jechuudha. Keessumaa'uu argannoowwan keenya gurguddaan toorawwan xiyyeeffannoo 9 kan ta'u ifatti addaan bahamee kaa'amee jira. Toorawwan xiyyeeffannoo 9 kun yoo sirratan qonna keessatti baadiyyaa keessatti gabaa wajjiniin wal qabatee wanti jiru waan uummata keenya qonnaan bulaa horsee bulaa keenya qofa osoo hin taane jiraata magaalaa keenya jiruu fi jireenya isaa jijjiiruu danda'u xiyyeeffannoon guddaan kennamee addaan bahee deemamaa jira jechuudha. Toorawwan xiyyeeffannoo 9 kanarratti hundoofne inisheetiiwwan gurguddaan qonna keessatti akka isaan bocaman immoo ta'amee jira jechuudha. Kun inisheetiiwwan kun hanqinoota jennee toora xiyyeeffannoo jennee adda bahee sanaaf deebii akka kennaniif. Kana gochuudhaaf inisheetiivoota 33 ta'an yeroo ammaa seektara qonnaa keessatti qofa addaan baafamee hojii gurguddaan jalqabameeti kan jiru jechuudha. Inisheetiivoota kanas hojiirra oolchuudhaaf akkasumas immoo toorawwan xiyyeeffannoo addaan baasni kan karaa sirnawaa ta'een adeemsisuudhaa fi deebii sirrii ta'e kennuudhaaf jalqabbiin ittiin jalqabnee jiru tokkoffaa seeronni kanaan dura hudhaa ta'anii jiran maal isaan kan jedhu seeronni akka isaan jijjiiraman seeronni immoo haaraa dabalamanii qonnaan bulaa horsee bulaa keenya fayyaduu danda'an maal isaan kan jedhu mootummaan jijjiiramaa hojii guddaadha kan jalqabnee hojjetamaa ture. Kanarraa ka'ee inisheetiivoonni tokkoon inisheetiivoota boncuu karaa sirnawaa ta'een qonnaan bulaa horsee bulaa keenya bira akkaataa ittiin qaqqabuu danda'uun hojii gurguddaan jalqabamee jira jechuudha. Egaa hojiiwwan kun qonni akkuma yeroo adda addaa qaamoleen adda addaa sirnoota adda addaa keessatti jedhamaa ture qonni lafee dugdaa biyya kanaati. Har'a nuti qonna qofa jenneeti miti kan qabannu dinagdee damdaneessa kan gaggeessaa jirru. Dinagdee damdaneessa gaggeessinu keessattis qonni ammallee gaheensaa baay'ee guddaadha. Sababni isaa poteenshaalli baay'een nuti qabnu qonna irratti qabna. Lafa qabna, humna qabna, humna namaa qabna. Lafaa fi humna namaa kana walitti finnee hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Riisoorsiin yookaan fi qabeenyi nuti qonna irratti horannutu waan biraa sochoosuutu irra jiraata jenneeti qabanneetu kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf ammas
dinagdeewwan damdaneessa gaggeessinu keessatti gaheen qonnaa ammallee gahee leencaa gahee guddaa qaba. GDP biyya kanaa keessattis jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa bal'aasaa bira gahuudhanis gaheen naannoo kanarratti jiru gahee baay'ee olaanaa fi guddaa ta'uusaa mootummaan naannoo keenyattis mootummaan biyyoolessaatis hubateeti jechuudha. Naannoo kanarratti xiyyeeffannoon addaa kennamee kan hojjetamaatu jiru. Maal inni xiyyeeffannoowwan nuti kenneetu hojjechaa jiru? Inisheetiivoonni 33 amma qonna keessatti qabna jennee kaasnu kun akkasumatti inisheetiiviidhaan maqaadhuma baasnee fi qofa osoo hin taane humna barbaada, qabeenya barbaada, kaapitaala barbaada, nama kanaaf qopheessuu barbaada. Dubbiiwwan kana hunda isaatiiyyuu karaa deebisuu danda'uun xiyyeeffannoo addaatiin hojiiwwan gurguddaan karaa mootummaatiin xiyyeeffatamee hojjetamaatu jira. Fakkeenyaaf teekinooloojii irratti qonna hin jijjiirra yoo jennu teekinooloojii fayyadamuun dirqama. Makaanaayizeeshinii fayyadamuun dirqama. Teekinooloojiiwwanii fi makaanaayizeeshinii nama jennee kaasnu kun sirnoottan darban keessatti qonnaan bulaan waan itti fayyadamee oomisha uummataaf dhiyeessu ofiisaatiif nyaataaf oolfachuu danda'u taasisu sababa sirnaatiin sababa labsiiwwan adda addaatiin hidhameet qonnaan bulaan waan biyya alaatirraa galfatu galfatee akka fayyadamuu hin taasifamuu ture. Hiikaa guddaan tokko kan taasifame labsiiwwan qajeelfamoota dambiiwwan qonnaan bulaa favariin goone yookaan fayyadamaan taasisne irratti jiran hunda isaaniitu akka ciccitan taasifamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan gaafa tiraaktara biyya alaatirraa bitamee biyya kana keessa galu tiraaktara irratti taaksii kaffalama. Namoonni magaala keessa jiranii fi konkolaattota leegjarii ta'an fayyadaman irratti immoo taaksiin hin kaffalamu. Wanni guddaan jijjiiramni guddaan naannoo kanarratti akka dhufuu danda'u mootummaan biyyoolessaas mootummaan naannoo Oromiyaatis xiyyeeffannoo kenneef qonnaaf jenneetu nu dubbisuu fi afaan guutee namni hunduu dubbachuu danda'u sirnoota akkasii sana sirreessuudha jechuudha. Kun ramaddii kaapitaalaa gurguddaa ramadanii oli. Hiikni isaa fudhatamee gaafa laalu baay'ee guddaadha jechuudha. Tiraaktara qofa otoo hin taane kombaayinaroonni meeshaalee qonnaa fi qonnaan wal fakkaatan qonnaan bulaa horsee bulaa keenya fayyaduu danda'an meeshaalee gosa 500 ol kan ta'u qaraxarraa bilisa akka ta'u taasifamee jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Meeshaaleen kun bal'inaan akka biyya keessa galan ta'a. Gaafa tiraaktara bal'inaan biyya keessa galchitu kaleessa dheengadda sangaadhaan qonni nuti gaggeessatoo jiru qambara sangaa irratti goonee hojjechaatoo jiru oomishtummaa isaa baay'ee gadi aanaa ta'e san har'a tiraaktaraan qottee tiraaktaraan facaastee roo pilaantaraan facaastee callaa guddistuu adda addaa fayyadamtee kilaastara kee keessatti gaafa hojjettuun oomishtummaan lafa keenyaa oomishtummaan nama keenyaa oomishtummaan beelada keenyaa akka inni dabalu kan inni taasisu jechuudha. Kanaaf hojii guddaan tokko jennee fudhannee dubbachuun nu dandeessu jijjiiramni qonna keessatti dhufe jennee gaafa dubbannu jijjiirama seeratti dhufe jijjiirama sirna oomishaa keenya jijjiiruu jalqabne jechuudha. Har'a bal'inaan jijjiirama kanatti fayyadamuudhaan qonnaan bulaan keenya sangaarraa gara tiraktaraatti jijjiiramaatu jiru. Ammuma qonnaan bulaan sangaarraa gara tiraktaraatti jijjiiramaatu deemu sirni oomisha keenyas jijjiiramaatu deemu. Ammuma namni keenya teknoolojii wajjin wal baraatu deemu sirni oomisha keenyaa jijjiiramaatu deemu. Kun jalqabbiin waggoottan 7 dabarsine keessatti jalqabneetoo jiru dhugaa dubbachuudhaaf bu'aawwan gurguddaan naannoo keenya keessatti uumamanii jira. Waggoottan jijjiiramaatiin dura tiraaktaroota 400 hin caalu Oromiyaa keessatti kan jiru. Har'a tiraaktaroonni 11,000 oltu Oromiyaa keessa jira. Isayyuu kan dhaabbilee adda addaa keessa jiru otoo fudhatin tiraaktaroonni 11,000 ol Oromiyaa keessa jira. Kana gochuudhaaf maaltu dhufe? Dhaabbata qonnaan bulaa kana deeggaruu danda'u makaanaayizeeshinii irratti qonnaan bulaa deeggaruu danda'u irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetu mootummaan Oromiyaa kan hojjechaa jiru naannoo Oromiyaa hojjechaa kan jiru. Biddee galchuu qofa otoo hin taane maaliif biyya keenya keessatti immoo maintenaansii isaa walitti tiraaktaroonni iddoo ittiin tiraaktaroonni paartii isaanii biyya alaatti irraa galee biyya kana keessatti akka inni walitti sarvii wannoo kennuu danda'u. Maaliif hin goone kan jedhu irraa kan ka'e iddoowwan giddu galeessota tiraaktaraanis haa ta'u kan kombaayinaraas haa ta'u naannoon ofii isaatiif mataa isaa danda'ee akka hundeeffatu taasifamee jira jechuudha. Kanaaf assambilii seenteroonni keenya yeroo ammaatitti karaa adda ta'een hojii makaanaayizeeshinii irratti hojjechaa jiru. Kun jijjiirama baay'ee guddaadha inni itti kan fudhannu. Kanaa olitti immoo gara fuulduraatitti
kan mootummaa qofaan deemamu otoo hin taane abbootiin qabeenyaa naannoo kana keessatti akka isaan hirmaatan bal'inaan makaanaayizeshinii irratti akka isaan hirmaatan akka dhiyeessan taasisuu irratti labsiiwwan qajeelfamoonni keenya hundi sirratanii jiran jechuudha. Kana gaafa bakka tokkotti qabnee tolaallu oomishaa fi oomishtummaan keenya dabaluu danda'a dabalchiisuu danda'a kan jedhamee kaasnuuf kanaafi jechuudha. Kan lammaffaa Oromiyaan agirooekooloojii hedduu qaba. Qilleensi naannoo keenyaa baddaa qabna, badda daree qabna, gammoojjii qabna. Oromiyaa keessatti wanti yaaltee ta'uu hin dandeenye jiru. Kanarraa ka'amee eessarratti maaltu hojjetamuu akka danda'u agirooekooloojiidhaan hojiiwwan hojjetamuu danda'an akka adda ba'an taa'amee jira jechuudha. Kana adda baasurraan eessatti immoo maal yoo kennine irra baay'ee uummanni keenya qonnaan bulaan horsee bulaan keenya fayyadamuu danda'a kan jedhu addaan bahee jira jechuudha. Kanarratti inisheetivoonni sila kaasatoo ture. Inisheetivoonni 33 kun 33 isaanii bakka tokkotti hin ta'u. 33 isaanii garuu bakka bakka isaaniitti akkaataa ittiin ta'uu danda'uun haala qilleensa naannoo sanaa, haala biyyoo naannoo sanaa irratti hundaa'ame immoo hojiiwwan gurguddaan jalqabnee hojjechaa jirra jechuudha. Gama biraatiin kan xiyyeeffannoo addaatiin ilaalamee inisheetivoota keessattis qabamee irratti hojjetamaa jiru keessaa yeroo oomishaa keenya dabaluutu dura jiraatan. Fakkeenyaaf kanaan dura oomishti nuti qonnaan bulaan keenya kan oomishu waggaa keessatti yeroo tokko ta'uu danda'a. Oomishti yeroo tokko waggaa keessatti yeroo tokko qofa oomishnu eessanuu nu ga'uu hin danda'u. Tokkoffaa baay'ina uummataa amma dabalaatu dhufu wajjin fudhannee gaafa laallu. Haala addunyaan keessa jiru jijjiirama qilleensaa wajjin fudhannee gaafa laallu. Yeroo tokko keessatti qofa waggaa keessaa yeroo tokko qofa oomishtee biraa deemuun hin danda'amu. Nuti immoo Rabbis eebbisee kan nuuf kenne qilleensa gaarii qabna, agirooekooloojii adda addaa qabna, bishaan qabna. Bishaan qabnu kanaa fi qilleensa gaarii qabnu kana, lafa gaarii qabnu kanatti immoo yeroo tokko qofa osoo hin taane yeroo 2 fi 3 oomishutu nurra jiraataa jennee karoorfamee hojjetamuu nurra jiraata jedhamee kallattii guddaan qabamee hojjetamaa ta'u kan jiru. Asirratti hojii misooma qamadii jal'isii fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Jijjiiramaan dura dhimmi kun yaadamees hin beekamu, karoorfamees hin beekamu. Misooma jal'isii qamadii jal'isiidhaan inni misoomsina gaafa jedhu hooggansis ogeessis itti walii galuu hin dandeenye. Sababni isaa wanti inni bareetoo ture hin ta'udha. Ta'uu garuu akka danda'u saayinsiin nutti mul'isa. Isarratti hundaa'amee yeroo oomishaa keenya dabaluutu nurra jira. Yeroo oomishaa gaafa daballu immoo oomishoota wabii midhaan nyaataatiif ta'uu danda'anii fi mirkaneessuu danda'an irratti immoo xiyyeeffannoo addaa kenneetu hojjechuutu nurra jiraataa jennee kan kaane. Kanarraa kaanee yeroo ammaa Oromiyaa keessatti yeroo 2 fi 3 bal'inaan uummanni keenya oomishuu jalqabee jira. Ganna ni oomishaa lafa guddaa oomisha guddaatu irraa argama. Arfaasa ni oomishaa lafa guddaa oomisha guddaatu argama. Jal'isii oomishuu jalqabnee jirra. Oomishoonni tokko tokkoo fi oomishoonni wabii midhaan nyaataatiif mirkaneessuudhaaf nu dandeessisan immoo kan gannaati ol bona keessatti oomishuu jalqabnee jira. Kun jechuun maal jechuudha? Istiraateejiin mootummaa keenya, tarsiimoon mootummaa keenyaa rooba hirkannaa roobaa jalaa baanee qonni keenya jal'isiidhaan utubamuutu irra jiraata jedhamee kaame sanaaf iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo qonna keenyaa dabaluutu nurra jiraata. Yeroo qonna keenyaa dabaluu keessatti kan qamadii kana qofa fakkeenya sii fudhadhee yoo kaasne jalqaba bara 2012 irratti akkuma jijjiiramni naannoo kana keessatti riifoormiin naannoo kana keessatti dhufeen hojiin kun gaafa jalqabamu lafa hektaara 7,000 jalqabne. Lafa hektaara 7,000 jalqabnee waggaa waggaadhaan qonnaan bulaa keenya, horsee bulaan keenya teknooloojii kanaa wajjiniin, hojimaata kanaa wajjiniin ammuma wal baraa deemu fudhatama isaa dabalataa too deemu oomishti misooma jal'isii qamadii karaa baay'ee xiyyeeffannoo argateetu dhufaa dhufe jechuudha. Har'a bara 2018tti lafa hektaara miiliyoona 3.4 kan ta'u qamadii bonaatiin jal'isiidhaan uffamee jira jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha. Baadiyyaa Oromiyaa fi naannoo horsee bulaa bakka hunda isaati irratti iyyuu fudhannee gaafa laallu hojiin kun uummanni aadaa hojii isaa kan itti jijjiirrachuu jalqabee fi gannas bonas maasaa isaati irraa akka inni hin dhabamne kan taasisaa dhufedha jechuudha. Kun baay'ee salphaa miti guddaadha. Gama biraatiin immoo akka sila sii kaasuudhaaf yaal bara 2018 darbe keessatti qofa qamadii gannaan lafa hektaara miiliyoona 3.2 kan itti oomishne.
Qamadii bonaan garuu lafa hektaara miliyoona 3.4 kan nuti oomishne. Agam kan bonaa kun fudhatama argachaa deemaa akka jiru, agam tarsiimoon keenya fuulduratti deematu akka jiru wanti namatti agarsiisu sirriitti hubachuun hin danda'ama jechuudha. Kanarraa kaanee hojiin naannoo kanarratti inishitiivoota jenneetoo boonyeetoo jalqabneetoo hojjechaa jiru yeroo oomisha keenyaa akka inni dabalu taasisaa dhufee jira jechuudha. Yeroo oomishaa qofa osoo hin taane oomishoonni adda addaa immoo kanaan dura Oromiyaa keessatti hin baramnetu jiru. Oomishoota adda addaa Oromiyaa keessatti hin baramin kun akka Oromiyaa keessatti galuu danda'aniif sosochii gurguddaan jalqabameetoo jira. Kabajamoo pirezidaantiin naannoo keenyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo hunda dhimmoota adda addaa biyyoota adda addaa irratti argaman gara biyya keessatti finneetoo yaaluutu nurra jiraata. Lafti keenya, qilleensi keenya hundaafuu mijataadha jedhamee waa'ee yaadamuuf jechuudha. Haala sanarraa kan kaan fakkeenyaaf ruuzii fudhanneetoo ilaal Oromiyaa keessatti ruuziin kanaan dura hin beekamu. Ruuzii miti qamadiin bal'inaan hin beekamu hundi keessan akka beektan jechuudha. Ruuziin har'a lafa hektaara miliyoona 1.5 irratti oomishuu jalqabnee jirra. Jijjiiramaan dura lafa hektaara 5,000 kan hin caalle irratti kan hojjetamaa ture. Isayyuu pookeetiiwwan xiqqaa irratti ta'eetu jechuudha. Har'a lafa hektaara miliyoona 1.5 oomishni yoo xiqqaate naannoo kanarratti oomisha kuntaala miliyoona 34 ol kun salphaa miti jechuudha. Oomisha isaa argachuu qofa osoo hin taane oomisha ruuzii sana wajjin immoo makaanaayzeeshiniin dhufaatoo jirutu immoo jira. Poolisharoonni adda addaa naannoo kana keessatti galanii warshaawwan xixiqqaan gara qonnaan bulaatti gadi bu'aa jira. Gara qonnaan bulaatti ammuma warshaawwan xixiqqaa kana gadi buusnu carraan hojii warshaa sana keessatti galuudhaaf immoo qonnaan bulaan horsiisee bulaan keenya ijoolleessaa achitti itti fayyadamuudhaaf dandeessu immoo bal'inaan uumamaa dhufee jira jechuudha. Kuni kanaaf waliigala tarsiimoon misooma baadiyyaa nuti qabanneetoo jiru, tarsiimoon qonnaa nuti qabanneetoo jiru naannoo keenya keessatti jijjiirama guddaa fidee jira. Jijjiiramni guddaan amma finneetoo jirru kuni garuu ammallee pootenshaalli naannoo qonna irratti nuti qabnu baay'ee guddaadha. Qonni gaafa jennu qonna midhaanii qofa osoo hin taane beelada irratti hojiin hojjetamuu jalqabe inishitiivii gurguddaan jalqabaniitoo jiranii keessaa'uu dhiiga beeladaa dhiiga loonii fooyyessuu irratti hojiin jalqabneetoo jiru hojiin abdii guddaa namaa kennu bal'inaan hojjetamaatoo dhufee jira. Baddaa irratti gammoojjii irratti jijjiiramni naannoo kanarratti dhufaatoo jiru salphaa miti. Kuni kan fidee inishitiivoota keenya. Oromiyaan amma bosonni Oromiyaa keessa jiru bal'ateetoo jira. Bosonni gurguddaan beekamaniitoo jiran iddoo adda addaa irratti bal'inaan jira. Gurguddaa qofa osoo hin taane giddu galeessa bosonoonni jiran immoo kan qonnaan bulaan horsiisee bulaan keenya dargaggeessi keenya yoo irratti hojjete isaa darbuu danda'u. Hojiiwwan qabeenya uumamaa hojii kunuunsa qabeenya uumamaa bona keessa hojjechaatoo jirruun iddoowwan lafa tuttuqaa irraa dhorkaatoo jirru kana keessatti kanniisa galchuudhaan dargaggeessi akkaataan ittiin dammaachi keessatti dammeessee itti fayyadamuun jalqabe baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf waliigala isaa fudhanneetoo yoo ilaalle inishitiivoonni keenya jennee 33 jenneetoo kaasnu kun bakka hunda irratti iyyuu karaa haala isaatiin haala qabatamaa qilleensa naannoo sanaatiin jijjiiramoonni iddootti fidaa mul'isaatoo jiru kan jiru ta'uusaa baay'ee namatti agarsiisa. Potenshaala keenya arguu jalqabnee jirra jechuudha. Potenshaala buna irratti qabnu arginee jirra. Buna irratti waan hojjechuu nurra jiraatu nutti agarsiisee jira. Ammallee hojii gurguddaa hojjechuu qabna. Ispoortii keessatti amma geenyu arginee jirra. Dhiyeessa gabaa irratti amma geenyu arginee jirra. Ammallee hojii guddaan misooma isaati irratti hojjechuu akka qabnu wanti nutti agarsiisu jira. Kuduraa irratti muduraa irratti hojii nama jalqabneetoo jirru jira. Inishitiivoota keenyatu deebisaatoo jira. Isaan sana bal'isneetoo deemuu akka dandeenyu akka qabnu wanti nutti agarsiisu jira. Beelada irratti akka sila siif kaasuudhaaf yaale wanti jalqabneetoo jirru jira. Bal'inaan sana olitti deemuun nurra jiraata. Midhaan irratti wantoonni amma jalqabneetoo jirru baay'eetu jira. Wantoota jalqabneetoo jirru kanaa olitti qabanneetoo deemuun nurra jiraata. Waliigala hojii qonnaa karaa ittiin guddachuu hin danda'amu. Karaa ittiin bal'isnee deemuu dandeenyu foormulaa isaa argannee jira. Karaa isaa argannee jira jechuudha. Karaa isaa sana babal'isaatoo deemuun gahee hunda keenyaa ta'a waan ta'eef naannoo kanarratti hojiiwwan jalqabamaniitoo jiran kallattii nutti agarsiisanii jiranii. Egaa dhimmoota kana giddu galeessa godhannee hojiiwwan keenya bara oomisha 2018-19 xiyyeeffannoo guddaan immoo kennamee hojjetamaa turee jira. Hojiiwwan kanaan jijjiiramoonni gurguddaan naannoo keenya keessatti dhufanii jiranii jechuudha. Bara darbe kana keessatti lafa hektaara miliyoona 11 fi tuqaa tokko kan ta'u ganna keessatti qonnee
oomishti kuntaalli 300 fi 42 kan ta'u sassaabuun danda'amee jira jechuudha. Kun akkamitti dhufuu danda'a kan jedhu durfamee xiyyeeffannoo guddaan kennamee qonnaan bulaan keenya kilaasteraan akka gurmaa'u ta'uudhaan qonnaan bulaan keenya kilaastera qofaan otoo hin taane inisheetivoota kanatti fayyadamuu akkaataa isa dandeessisuun immoo kilaasteroota keessatti callaa guddistuuwwan adda addaa akka dhiyaatuuf taasisuudhaan sochiiwwan taasifamaa turanii jiranii jijjiiramoonni gurguddaan naannoo sana irratti dhufaa ture jijjiirama salphaa miti jechuudha. Kan bara 2018-19 keessa kan amma kan keenya kan jirru yeroon lakkoofsi nuti lakkoofnu agiroo ekolojiidhaan lakkoofnu manneedhaan lakkoofnaan kaalandarii oomishaatiin lakkoofna akka hojiiwwan kaanii waxabajjii irratti kan hin jira kan waxabajjii darbeetoo deemu immoo hin jira jechuudha akka misooma midhaaniitiin wal qabateetu jiru kana irratti kan amma kaasatoo jiru kan bara 2017-18 hojii raawwanneedha kan bara 2018-19 amma jalqabneetoo jirru immoo innis karaa fooyyee qabuun karoorri isaa qophaa'eera. Bara kanas lafa hektaara miliyoona 11 fi 2 kan ta'u oomisha gosa adda addaatiin inni uwwisnee karoorsineeti kan hojjechaa jirru ganna keessatti kuni karaa fooyyee qabuun qophiin lafaa qophiin callaa guddistuuwwan adda addaa yeroo ammaatitti qophaa'eeti kan jiru facaasan bakka adda addaa irratti qonnaan bulaan keenya horsee bulaan keenya jalqabee jira facaasan karaa fooyyee qabuun yeroo ammaatti deemaa jira lafti hektaarri 5,000 miliyoona 5 ol kan ta'u facaasan yeroo ammaa bira qaqqabamee jira. Kanaafus yeroo itti aanu keessatti bal'inaan deemee kan hojjetamu itti deemamee kan hojjetamu ta'a waan ta'eef kun jalqabbii baay'ee gaariidha. Gama biraatiin bara kana hojiin arfaasa irratti nuti jalqabnee turre abdii guddaa namaa kenna. Dhugaa dubbachuudhaaf bara darbee arfaasa irratti qonnaan bulaan keenya miidhamee ture. Keessaa'u naannoo Harargee gammoojjii Baalee roobni waan addaan ciccitaa tureef qonna arfaasa irratti milkaa'inni gaariin hin turre. Bara kana qonna arfaasa irratti durfamee roobnis dursee seenee ogeessi hooggansi keenyas dursee dubbii qabatee hojii hojjechaa tureen lafa bara kanaaf arfaasadhaaf ni qonna jennee karoorsinee olitti qonnee jirra jechuudha. Lafa hektaara miliyoona 1 fi tuqaa 9 kan ta'u yookaan miliyoona 2 kan ta'u oomishaan uffisnee jirra jechuudha. Kun karoora qabannee olitti raawwatamee jira. Yeroo iddoowwan tokko tokkotti immoo raawwatamuu isaa qofa osoo hin taane kilaasteroonni gurguddaan iddoon itti uumamanii qonnaan bulaan keenya achi keessatti garaagarummaa fidaatoo jirutu jira. Kanaaf kan arfaasa irrattis fooyyee gaariidha kan bara kana mul'achaa jiru. Kan gannaa jalqabnee jirra. Karaa jalqabne kanaan bal'inaan callaa guddistuuwwan qonnaan bulaa keenyaaf dhiyaachuun irra jiraatu dhiyeessine yoo deemne jijjiirama guddaa fiduu hin dandeenya jenneeti kan abdannu. Hojii gama hundaanu buna irratti waan qopheessinee ol raawwannee jirra. Bunni biqiltuun bunaa biliyoona 2 fi tuqaa 5 kan ta'u yeroo ammaa qophaa'eeti kan jiru dhaabbisaa gaggeessatti kan jiramu inni bal'inaan itti deemaa jira. Muduraan kuduraa irratti bal'inaan deemaa jirra. Hojiin asharaa magariisaa qabannee jiru irratti fooyyee guddaatu jira. Biqiltuun biliyoona 5 fi tuqaa 3 kan ta'u akka qophaa'u taasifamee jira. Kana keessaa biqiltuun biliyoona 4 fi tuqaan 8 kan ta'u dhaabbiidhaaf hin ga'a jennee qabannee hojjetamaatu jira. Kuni dhaabbisaa yeroo ammaatitti bal'inaan itti deemaa jira. Jalqabsiisa isaa jalqabsiisnee jirra naannoo keenya bakka hunda irratti iyyuu jalqabsiisa qofa osoo hin taane dhaabbiin immoo guyyaa guyyaadhaan qonnaan bulaa horsee bulaan keenya uummanni keenya beekoo dhaabatoo jiru akka jirutti tufee jira. Dhaabbii guyyaa tokko fuuldura kana keessatti hin labsina. Waa hundaaniyyuu hojii ganna kana keessatti hojjennu karaa qindoomina qabuun qabatamee too hin deemama kan jedhudha kan ilaalletoo jirru. Xiyyeeffannoon keenya yeroo hunda inisheetivoota keenya xiyyeeffannoon keenya yeroo hunda fayyadamummaa uummata keenya hawaasa keenyati. Kana gochuudhaaf sochii nama jalqabneetoo jiru sochii abdii gurguddaa namaa kennu hin jira fuuldurri keenya. Qonnaan bulaan horsee bulaan keenya bara kana rakkoon qilleensa ilinoo wajjin wal qabateetoo jiru ni mudata jedhamee meteoroloojiin raajasaa raajee jira. Isarratti baay'ee of eeggannaa guddaa gochuu nu gaafata. Keessumaa'u roobni kun dafee ba'uu waan danda'uuf qonnaan bulaan dafee facaasaa akka gaggeessu qonnaan bulaan roobni hin jiru jedhee osoo immoo laalatoo jiru roobni
yeroo isaa hin eegnes immoo dhufee maasii isaa akka jalaa miin isarrattis xiyyeeffannoo guddaa kenneetu deemu tura jiraata. Kana hunda yoo gooneetoo deemne naannoo kana keessatti waan bara kanaaf karoorfanne guutumaan guututti galmaan ga'uun hin danda'ama kan jedhu yaada qaba. Jijjiiramni garuu aga ammaatitti naannoo keenya keessatti mul'achaa jiru jijjiiramoonni gurguddaan uummanni keenya irraa fayyadamuu danda'an qabatamaadhaan lafarratti mul'achaa jiru fi jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa jijjiiran bal'inaan naannoo keenya keessatti kan jiru ta'uusaa kaasuu barbaada jechuudha.